nagal shechar to ko seenan nun galti afachi ko But this is what I'm saying. Let them call me. You know what do I do? Bafatte gafatte. Sena talagang di pamisin. Sena dubat dapat juga sena itu satu pasal cuma dubat. Ani boda sena dubat dokter koi muiti kabat. Sena muiti kat duta dubat penuh sena tadi masalah boda mo ansi kita rademe wa gafatte ni nanjere gari baate jebbe. La sena namni mode tara ka dapat sudah dame la. Arsitun dupi Ya rawar ka ba koi. Iya tu jambi arsitun dupi ibu fati. Koi kiya tu mucada wal bektani. لا والله يعني إنبياء كله بيسان اللي ينجرو صدق كواني سبر جرتو تو كوتا كواني صاف حق دبتا جرتو تجرتا بره سغلين سارا نغي سودو كي غنا غبتي مال بودي مال إلا ماليف سيتا أما هادوكو إلا وني أندو بديفي ميكوي abdi me ko yero takka wonne nama dum baddevi mucaan dirqamatti mallaqni kundamo ega wonnate wali gurame jede ega inni fuudata isa wonni gafatani mallaqni harka isa gae namni kafalam hundi ka uqubi kafale isa harka yo gae kallatti mani sa gafatani taran amma taran tun tamiyati tana yo tay yo ki tana bira yo tay akasi adda bafatani dubbin tami malif duga barbadar yo dammo mallaqa isa oso argun mallaqa isi gafatara isi gafa isi kennamu inni nyaate tay mujabaka ni juruttu dandani afincha sa qabani le rafudan mallaqa rafusisu Sena kiyu ko ya to sena hitor finishing dalagu wante kiyu ba ko kiya nama sallama dubata kiyu digdami sagalis dubatu muiti kabada dubatu sena dubata muiti kada dubatu Ganni gina situ annan tai woi jara ga shi gafata ayo inga fatani ko ashina dubatu sena muiti kada dubatu Seni kana kan nufte gelen ko jira injirai obje jabe to enna game dubatu sulti selke fi sisirate dubatu in dagama sagale sir dagaisisa seni sagale nin dagama me akkami dubbi waye mallaka rajirra akkami me sagalen ke sawan kokkutu fi nadagai kiyat kamurma fi jirtu kuni nadagai jechuudha warri asira deemtanii barreessanillee nadaga ani dhimma maqaa isaa balleessu suuraa isaa galabbatu ol galabbatu irraa isin qabu ol nagalabbata kan jee dubbates isa sagalee isaa isinitti dhaggeessisuu nan danda'a ani mataan kiyya jechuudha ganni biras jira sagaleen isaa maallaqa kana mucaan kun walitti qabee immoo namatti hin kenni kan jette maallaqni walitti qaban bayeera huqubii kiyya kan baye isaatu fudhate qubiin dhumateeras ji'a lama eeggadhe sagalee siin deebisu gaafa deebisee yuuse arrabsee yookiin daarektii dabalee saniin booda sirratti cufata warri waan taane dubbattanii waan barbaadan dubbadha ani su'uudii maqaa isaa barreessuurraayis dhimma hin qabu na dhukkubaa ooppereeshiniidha nan galaa na galchima bafaadhu hojii kadhadheera har'a du'a jiraa kiyyaa miti du'aa kiyya boruma birrii takka lamatti darbatee na galcha su'uudiin nan beeka har'a maaliif jiraa koo na galchuu dadhabe na dhukkuba nafa na murame sanii gannitti ergeen jira yoo tokkokiin kan baasu ta'e isinii baasuu dandeessi diraama 7,500 biraa qaba haqa koo nan kaanne na biraa isin qabdu jee nan kaanne su'uudiin qabdi jeera bakka deemu hundatti haqa kan koo nan kaanne cubbuu dubbachuun gaarii miti lubbuu ofii tufuu jechuudha. Qabaachuu ko bakka deemu hundatti masakkara hiriyoota isaatti isin garuu warri kun jala deemtanii jaarsummaa dhawaaloodha jettan fiidiyoo balleessu jettanii warri na sodaachisaa turtanillee jirtu. Ashaangulliitii boottuun ergina dalagaa jiru miti maallaqa fudhate isuma harka. Seeni haadhoko ergam silaa mallaqa kee amanaa jiraate maal ta'a jedhare silaa sisiruu baata dhibee keessa. Sanatti dhagaamaan jiru. Kiyyoo hin kennuu dhiira kan taate narraa fudhadhaa jechaan turre.
kaleessa galgala liibirratti engadda galgala dhiira kan taate qottura irraa fuudhettaan turre maal taatan ijoollee maa difii nama moromtan kan dhiira ta'e ofeera irraa fuudhu hin kennu wallaahi billaahi keenyaadha birrii kana dhiira kan ta'e ofeera irraa fuudhu jedhe sagalee isaa sitti agarsiisa obboleessa koo kan waraabame sitti kennaan ilma nyaadha birrii kana hin kennu kan dhiira ta'e ofeera irraa fuudhu tokkoffaa dubani micayyoo dhibamtee nama cimtu qoy seenaa qoy sirraa dubbadha tokkoffaa ani seenaa odoo akka gandaatti illee ta'e ani isaan ol geenya malee ishiidhaan wal hin geenye haqni garuu Oromoo miti Amaara irraas dubbachiisti Abashaa irraas dubbachiisti haqni laalu micoon tuni birrii kana itti kennu nu amanee jira anaan amanee jira bara sagalee isaa dhumaa sibittee dhaggeeffatanii fidhe malee inni sagaleen baay'ee kan hojii naasofne amanee jira gin tokkoffaa konkolaataa bitate birrii kana walii qabatee konkolaataa bitate birrii qubii isaa bayees fudhateera inni qubii micayyattiidhaa bayee fudhatanii qubattiin adda bittiin oofteeyyuu namni hunduu fudhatee deemee jira ji'a lama durteera erga qubattiin nu dhaabattee hin jirtu bayee dhumeera qubii qoffaa kana qubii kanas akka galtu taasise isaadha birriin qubii kunillee kan darbaa turte isumarraan itti galchaa turte birrii qubii kanaan birrii qubii namaaf qubii darbatu kan dirqama birrii kennitaa miti birriin kennu kunis isumarratti galaa ture isarraan galchiti ishiin ji'a lamaan ji'a sadiin isarratti galchiti fuutee birrii kana gaafa qubiin ishii ba'u birrii qubii ishaa fudhatee qubattiin adda bittiin nooftee gizee qubii darbanillee viidiyoo waraabamee hin jira viidiyoo waraabanii kan olii guruppii irratti olii laatan sigalee amma inni tokkoffaatu micayyaan dhibamtee ciistee jirti amma du'attuu yoo kana bitaaminii bitattee dhuftee kuftee maadaamin ishii fotokkitee ol galchite maadaamatti nu gorbaastee darbiti nama dhibamee hintuun barbaadu waan ta'eef nama dhibamee hintuun barbaadu operaasoniidha operaasonittiin dhibamtee jirti namni ishii barbaadu hin jiru intalatti ammaan booda odoon du'in hoo galchini malee eenyu narraa fuudha eenyu of duubaa qabda eenyu narraa fuudha jecha malee amaneera birrii ishii waraqaa hin qabdu inni waraqaa qaba polis xaabaa deemtee akkasasuu hin dandeessu maaliin nagaafatti ragaa maaliitiin nagaafattidha ragaan immoo galchiti birrii itti gaa ture birrii qubiidha hin jira ragaan na bira ragaa malee miti kan irraa jedhaa jiru kiin inni waan waraqaa qabutu waan waraqaa hin qabne maal nagooti kan jedhudha malee amaneetis jira immoo anaana amaneera yoo maal gimmaashumallee kenniif kaa hin jedheen gimmaashumallee kenniif kaa kuma darbaasan keessa kuma sadi kenniifi taan dhumau gizee argatte kennitaafi bara ergattee kennitaafi du'i kasiin hin jedhu hoggaa labaan kennita micoon tun hagaltuu kara biyyaan jedhee dhaggeeffachuu dide sagalee kiyyattiin dawwala dhaggeeffachuu ittiin dawwala mataa kaasuu biitoon hin dawwala kaasuu qaxitaan wanni kun ji'a guute yeroo waa'een birrii kun oduu asii fidin hin dura amma naaf godhe ani siifanii qoon kiyya waan tokko itti asirraa haasaa ooluun na fayyaduuti amma waan tokko isinitti mufan ganni waraqaan mucaa sana ID mucaa sana qabdi isiin ID sana bakka bilbila keerraan taayinsiin jedha amma bilbila biyya Jarmanii ID isaa qofa naa ergi waan gallaaliidha waan isaa wajjin nu yisiisuun qabu dhiifamame al tokko inni as jala jiraati mee galchi isayyuu na galchaa dhaara mee galchi waanuma inni dubbatu iyyuu ilaalla mee galchi inni kan inni mara ko tokkosa galchi as jala jira yoo dandeessi galchi as jala jira kunoo ina kunoo jira maanan galchiin isin jechaa jira waan ta'eef galchiin wanni inni jedhu dhaggeeffanna barreeffadhu boleessoo seenta kinoo as jala jira galchi wal harkisne suudii kottu ergattume kinoo galcheera kinoo ayyee sumarraa dhagee isin muitu qabadha haasaa Uwa miti godhadha meenna sama. Soodi dubbata la warroonni haasa'uu feetanillee haasa'uu dandeettu. Aloo? dhagaa jira. Nagama Sudan. Akami Sudi nagame? Alayhi salaam. Sama wa Jirta akam baleso. صبر 5 دقيقة بس أنا برجع. Berada pacaja. Gara berarti kok. Oh, meko. Sama أنا ما نتجولي وبده وربو قالي. jechoota tokko tokko seeni malee seenullee hin barbaanne hunduuti meesaatii waan fedhe dalaguuni har'a ummanni tokko tokko ganni fotoo isii gaggara galchee arrabsinaa yookiin namni kun nama narrabsiisu fa'a si'uu danda'a yookaan immoo nama itti erge fa'a se'uu dandeetti haati. Sagalee kiyyas yookaan hamma tokko dhageeffattaniiru. Sagalee nazara ittiin dhageeffachuu dandeessu. Ani seenaa jechuun yookaan har'a yookaan kanee wal barree miti.
Anaa sammuu qabu dhiisii wallaalan abbaa fedhee haqqi namaa saantimni takka akka nama miitu namni beeku. Ganni nama fakkeenyaaf waan feeteef akka feeteef haasa'u kan darsa bursooye akka feete haasa'uu dandeetti. Rabbiin ilmoo namaa namummaan tokko godhee uuma malee yaadaa fi bifaanii amalaan gargar baasee uuma. Fakkeenyaaf reefi illee qaata nagalchi jedhee kadhee isin garuun waa kiyyaan beekti nagalchuu diddee fi wallaaltee nagalchuu diddee sun dhimma isiiti. Namni kun ilmi namaa uumatti fakkaatte dubbata. Ani suuraa ganni jedhee na gaafatteera amma duras dhimma mallaqa wayiitiif namni natti himate si barbaadaa jira. Intalli sun biyya galtee fi amma biyya galtee kennitee fi kennine ani beekuun aan jette okay. Nafaa kaatee natti hin dhufne namuma sitti waa himatee dhufte ammaaf xiqqoo nama wayiitti du'ee janaasa san biyya galchaa jira xiqqoo jedhiiti ani immoo hin dagadhaayyuu na yaadachiisi hin jedhe takka turtee amma hoo hin dubbattuu naan jette ayyaatiyya jedheen ati sheekiin taan ati qeesiin taan ati dhugaa murtii kana fixxee haqa seenaa barbaaduuf hin deemtu hojiin seenaa sitti ergitellee fooloo ittiin haa guddiftuuf yookaan maqa balleessummaa irraa iyyuu fi mataa koo gaggara galchi hudduu koo dhaabii irraa iyyi deemiin jedheen. Dhugaan ganniin an nama haqaatii intala haqaatii intala dhugaateetti fakkeenyaaf 3-5 itti deebi'eera jetti sun dhugaa rabbiiti. Ani eenyumallee sodaadhu eenyumallee fi jirutu ka aayidii kennii seerri aayidii dhiisi kootu bakka an jiru kunoo ajmaani namaa miti. Namni fayyaa qabu bimaraattu namni mana koo wallaalee hin jiru namni hojii koo wallaalee hin jiru. Akka miidiyaa irraa sangan. Ani fakkeenyaaf miidiyaa irraan itti dhufee haasa'ee dhuyaa ooluun bu'aa naan qabuu fi malee afaan isiin qabdu qaba jecha isiin jettu jedha garuu eenyumaa ta'ee haqqi namaa nama hin qoyti. Dhugaa hin qabdu mallaqa kana na biraa hin jenne. Osoma namni kabajaadhee anuu biraa qabdi jedhe sile miidiyaa kana narraa fuudhamu ammallee. Miidiyaa kana narraa buusamu akkasitti ajjeefna hidhaa achi jala shamsina imaaraatiin jira seerri imaaraatii nama kan waraqaa qabaatee mee suudi asumaani mee koy mee amboleesso mee koy nama dhachiisaa dubbadhaa kaadhiifama kararran deemaa jira na fidhachiisa amma ila suudi akkana godhatamma amma waa'ee suuraa kee poosti ta'ee fi kaani suuta keessaan dubbanna jedhi digalee dubartiin kun immoo dhukkubaa jireetti. Iya na dhagaye matuuri na dhagaye mucattiin kun dhugumaana isin erga sirraa qabaatti taate amma waa'ee mee akkasii miti jaala ko dubbiin akkasii miti koo akkana gaafan kiyya namni firaana wallaalu ati na beekta mi'ayyoo kun feete narraa haa qabdu feetu qabaachuu haa baattu seenaa namni narra sitti dhiyaatu hin jiru namni agadaa isillee garaa keessa beektu hin jiru fakkeenyaaf ququbiyya hiriyaa isiiti kun arjar jirtu urjiin jettu goddanyaadha. Nama kuma 12 isiin beekan sababaa seenaa kanaati fuudhee achiin sirtii hoggachifatte mirga isiitimi. Diraama kuma 12 fuudhee lafaan bitachuuf jennaa fuudhee nama fidee. Kaarra immoo hattoomaaf hattuu nam birrii namaatiin makiinaa bitate birrii namaatiin hudduu baate birrii namaatiin gara namni na beeku kan beeyne waan feete jedhi gabaa keessatti waan feete baate. Ana homaa narraan dirqiftu suuraa gaggara galchuu miti akkuma jette ganniin ji'aami yoo isarraa hin fuune an birrii kana namaan dhalanne itti ganni. Wallahi billahi ruuhii kiyyabbaa malee yoo ganniin birrii kana narraa fuute an namaan haqa seenaa an deeyni isii ittiin barbaadu bisee galchuutti hin galcha garuu yeroo morki isiin jette kanatti gaaf ganniin narraa fuute booda galcha. Kanaaf dhiifama. Asitti soodii dhiifama wajjin gaafii takka sirraa qaba. Obboleessu gaafii takka sirraa qaban akka obboleessaati. Atiif ganni illee nomaa walirraa hin qabdanii obbolummaa malee. Mee amma suudeen keenya namni waa lamaa fi wanni gara miidiyaa dhufuufi tokko gara keessaan dubbatee falli dhabame. Mucayyoodhaa ta dhukkubsattuu piroosoonii taate ta dhukkubsattuu nama biyya namaati haadha abbaa ofii bira hin jiru. Homa dalagatu tanaan of yaala homa dalagatu tanaan maatii ofii bira illee dhaabbata. Ammatti mi'ettiin homaa harkaan qabdu hin dhukkubsattii jedhaa jiran. Mee ati akka obboleessaatti hatti mi'ettii tanaa dhukkubiin walitti qabdan buufamee si harka ga'ee si bira jira tana addanuu baase. Inshaallah. Ambara bolesa kiyya birrii narraa hin qabdu jedheen kaan haadhummaan sunuu na gaafatteera itti himeera namni sirriidha ani inuu haa dhabu birrii kanaa yoo harkaa yoo dhabe
gabbee Oromoo hagara kana dhaqee nama namni tokkichi maqaa kiyyaan fuudhee kennuu danda'a birrii kana. Abbaan fedhe namni na beeku na beeka. Kana beekni waan fedhe haa kiyyaa qoy nan dubbadha ballaa mal barbaada jennaan ifaa jedhe Oromoon hayyoo obboleessa ko ani kan sirraa barbaadu ani odoo matee luusiitu natti dhiyaata malee kiyyaa miti akka biyyaatti illee sumaa wali dhiyaanna an sirraa barbaadu intala matana kara biyyaa galchi kanuma sirraa barbaadu. Risiiti nati har'a maxxansitee ittiin ergame sun birriin dorgoon irraa narra ergame biyya kana keessaa na ergame maal bu'aatu yoo sites allaqa namaa kanaami kan kanaa olii sun ittiin narra gal hojii akkanaa dalaga jedhee kana dalaga rabbiin ilma namaa kana waan feete yoo maddee waan feete waan rabbiin silala dhugguu naasayin dhugaa waan jirtu kallattii dhee itti dhaabbattee mi dhugaa itti dhaabbatu dubbata. Risiti sobaati nditi. Isin wala kana muri naan kenna. Okay, Iva Mara kok kabuti Oromo negara kita sama godani. Medanis isi warra asirra jiru kana dhiisi. Dhimba kun olaala dheessee baara harka. Riisiin harka kiyyaa rabbiin nagaan nan galchini harka koo gubbaa jira kan Joordaan irraa irratti argame jirus isarraa is diraama 1,000 muratte himi yoo jette siifan himaa jechuudha. Isarraa yoo diraama 1,000 muratte na dhukkubee gaafan kufee mana yaalaa nageessanii hukkubii waan kaffalu dhabee adda kunnaanii namni dadhabee hukkubii hedduma kuta. Birrii ergame intala daadaa kootii erginaan hukkubii kaffaluu dide seenan jettee narraan bu'atte. Na dhukkubeetu adda kunnaan jechuudha.